Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadhaa. Mata dureen sagantaa keenya har'aa haala dubbisa jechoota afaan Oromoo qubee dubbifamaan dhuman kan jedhu yoo ta'u, mata duree kana keessattis haala dubbisa jechoota afaan Oromoo qubee dubbifamaan dhuman itti dubbifamu kan waliin ilaallu ta'a. Kana keessattis fakkeenya hedduu fudhannee waan wajjin ilaalluu fi haganuma sagantaa keenyaatti waliin turaa jechaa barumsi keenya kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniifis hiraati. Akkasumas yoo isinitti tole laayik gochuun sabskiraayib gochuudhaan nu wajjin turaa jechaa haga xumura barumsa keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Haala dubbisa jechoota afaan Oromoo qubee dubbifamaan dhuman. Jechoota afaan Oromoo qubee dubbifamaan dhuman yeroo dubbisnu qubee isa dhuma jechichaa irratti argamutti keessa beekannoon akkuma seera irra butaatti qubee dubbachiiftu itti dabaluun sagalee qubee dubbifamaa dhuma jechichaa waliin uumamu irra butuun dubbisna. Fakkeenya abadan, afaan, akkam, aannan, as, bishaan, bor, dur, fincaan, foon, funyaan, gad, galaan, gargar, halkan, hammam, hangam, hin, iftaan, ilkaan, ilmaan, in, isaan, isin, kan, kanaaf, kanneen, kun, kunneen, kunniin, loon, maal, ol, qoraan, san, sun, shan, torban, udaan, wal, waan, wajjin, waliin, yookaan, yookiin. Dhaggeeffattoota keenya jechoota qubee dubbifamaan dhuman kanneen yogguu dubbisnu akkuma dura jenne keessa beekannoodhaan qubee dubbifamaa dhuma jechichaa irratti argamutti qubee dubbachiiftuu dabaluudhaan kan dubbisnu ta'a jechuudha. Yeroo dubbisnu garuu
qubee dubbifamaadhuma sana irratti ii keessa beekannoon haa daballu malee irra bunnaa jechuudha sagalee uumamu sanaa. Fakkeenyaaf jecha yookiin jedhu kanarratti yagguudhuma irratti qubee dubbachiiftuu itti daballu yookiin ta'a. Garuu nuti yookiin ni sana sagalee ni sana jabeessinee waamnu irra bunnaa jechuudha. Haala sanaatiin jechoonni asitti dubbisne kun hundumtuu irra butamuudhaan uumaman jechuudha. Fakkeenyaaf dhumarratti raan kan argamu yoo ta'e qubeen dubbifamaa raan kan argamu yoo ta'e iyyootti daballu ri ta'a. Fakkeenyaaf jecha gargar jedhu keessatti riin sun irra butamee jechuudha. Jechoonni kaanis akkasuma haala kanaatiin irra butamanii jechoota haala kanaatiin dhumarratti qubee dubbifamaan dhuman yoo isin quunname keessa beekannoon itti dabaluudhaan akkuma seera irra butaatti dubbistu jechuudha. Sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabne irraa haga sagantaa biroo wal arginutti nagaatti.